garagalee maal jettere gaafan wal geenyu akkamu mandaga tere dachaane kaayeroon ga'eentenyu saba qoqqooda ati eenyu nusi wallaalle ati eenyu shakkii biyya qoqqooda ati eenyu shakkii asee gugufta ati eenyu shakkii atumti eenyu ati eenyu me isa kanumaan bira darbeeti asitti illee hoggannaa turtee naannoo kanatti illee hoggansaa irra jirta Gooliyaamii School irratti gama biraatiin illee akka quba qabutti bara darbe irraa kaasee hin argaa weeddoo entertainment ka jedhu tokko isa sanallee dura buutee hoggantaa akka ati dura buutee hoggantullee sababa waa wali bu'eeni hubadhe bara darbe mee inni namoota weeddoo entertainment maal akka ta'e hin beeknee fi maal hojjettanii yoo hundeessitanii akkami mee waa'ee isaa irraa nu weedduun entertainment and event organizer jedhama. Akkuma ati jette as Gooliyaamira managing director-dha. Weedduun entertainment illee itti aantuu hoggantuu company sanaati. Weedduun entertainment jechuun maqaa mucayyoo keenya ishii sadaffaatiinidha kan moggaafne. Weedduun kun irma weedduun dhalattu yaadi kunis wajjiniin nuuf dhalateeni. Yaadatta yoo ta'e bara yeroo fincila barattoota bara yeroo Oromoo protestii command post jalallee turre innaa command post sana jala jirru especially addatti artistoonni keenya ba'anii waltajjii irra ba'anii sagantaa isaanii dhiyeessuudhaaf sirbuudhaaf galiilleetiin argachuudhaaf carraa hin qaban turanii. Yeroo kana keessa baay'ee rakkina hedduu keessa turanii baay'een isaanii yeroo kanatti maal goonaa egaa hamma ta'e mukallee gaa mukuma xinnoo ishee gaaddisa qabu jalatti dhiyeessitamti yoo bokkaan sidha illee ijoollonni keenya dhufanii rakkina isaanii si ibsatu kaan kiraa manaa waan kaffaluu qabu kaan ijoollee isaatii mana barumsaatti waan kaffaluu qabu gariin sirumaa ijoollee isaa waan daabboo afaan kaa'ee biddeen tokko afaan kaa'ee buluu hin qabu ture hin gaddinaaniin bakka wajjiniin boonye hamma qabnu gargar hirannaanii birriin xiqqaatu si baay'attu si hamma qabnu addaan qicannee raannee gara dhumaatti garuu wallee bakka nuyi hamma gargaaruu dandeenyu gargaarree booda gargaaruu amma dadhabutti geenye yeroo kana maaltu sammuutti na dhufee maal ta'a yaada kana numatti kaasee ture abbaa warraa kiyyaatti maal ta'a yoo haala kanaan akkas goone silas gargaaraatidha kan nuyi jirru maal ta'atu waanuma ta'e hundeessine qophaa keenya miti Oromoo kan biraallee ofitti dabalannee otuu kaampanii wayii hundeessine eventii wayii organize goone artistoota keenya kanaaf kabaja isaaniif maluun illee stage gurguddaa irratti illee sagantaa isaanii haala isaanitti dhiyeessataniif haala garaagaraa mijeessineedha yaada kana kaasee fi inni illee baay'ee gammadeeraati yaada kana fudhatee hiriyaan keenya tokko jira Oliyaad jedhama Oliyaad Gaaddisaa jedhama haadha warraansaa Leensaa Tasfaayee jedhamtu wajjiniin teenyee mari'annee baay'ee gammadan isaanis yaada kanatti because isaan illee akkuma keenya baay'ee aaru turan wanti kun baay'ee dhaga'ama ture because artistoonni keenya in argita yoo ta'e egaa diinagdeedhaan akkuma sila ibsite si diinagdeedhaan keessa hin jiru uummati Oromoo baay'uma iddoo ga'uu qabna akka iddoonuuf malu hin geenyeeniin so aartii keenya ibsachuudhaaf ijoollonni keenya maal godhu isteejii xixiqqoo irra sagantaa isaanii hin dhiyeessuuni maal gooneen immoo fuunee weedduu entertainment sagantaa keenya isa duraan boottidhaan kan dhiyeessine deemnee isuma duraan bootti deemnee sagantaa kana tokko jennee eegallu isteejii guddaa waafaarraa kireeffannee saawundii kan baay'ee standaardii isaa eeggatee isteejii illee kan baay'ee warrumti kaanii irratti biyyuma keenya irratti dhufanii ittiin sagantaa isaanii bareedaa dhiyeessatan hinaaffaa nu keessa buleen qabaanneetu hin ta'in nurraa hafeetu hin ta'in garuu kabaja isaaniif maluun sagantaa isaanii dhiyeessachuu qabu jechuudhaani
artistoota keenya kan warra biyya alaatti baqatanii turanii isaaniin fuunee bulii qeerroo sagantaa jedhudha kan qopheeffannee turreeyyu. So sagantaa bulii qeerroo sana qabannee Ambootti eegallee achiin Oromiyaa guutummaadhaatti naanna'uudhaaf turreeyyu. Akka nuyi yaadnetti nuuf hin milkoofne egaa as deebinee immoo Finfinneetti yeroo darbaa iddoon argiteetta ta'uun beeku. Kilipii Galaanaa Gaaromsaallee haala nama hinaaffisiisuu danda'uun warrumti kaanillee haala ittiin eebbisiisuu hin dandeenyeeni hoteela Skylight'itti sagantaa bareedaadhaan eebbisiisne. So weedduun maalidha kaayyoon isaa duruma isaa artistoota keenya kabajatti horuu fi diinagdee isaaniis illee guddisuudhaafidha kan kaayyeffannee kaane. Egaa akka galmanuuf immoo abdii guddaa qabnaaniin. Baay'ee namatti tola akka gaariitti ibsitee haga anillee haga tokko irraa hin beekaa. Yeroo isin qophii wayii indoom yaadadhaa Shaashamannee qopheessuuf turtanii xiqqoo walitti bubbu'iinsi namoonni sooshaal miidiyaa irra babarreeffamee hafee namoonni hin hubanne akka dhaabbanni yookaan organizaashiniin qopheesse hin hubanne namoonni yeroo sana waan naannoo wal qoodinsi waan tureefi wanti suni isin jalaa gufatuu nan yaadadha hin beekaa. Inni hawwamaa miti. Mee asuma keessatti waa'ee artistoota eega kaasuun keenya hin oolle artistoota gargaartanii. Mee bu'aan isaan qabsoo Oromoo keessatti qabanii fi qabaachaa turan maali? Egaa isaan ka gargaartanii maalirraa kaatan? Mee bu'aa isaanii egaa baabsii takka lama jedhe. Bu'aan artistoota keenyaa akkasittiin waan gabaabaatti himneef hin miti. Artistoonni keenya qabsoo hadhaawaa sana keessatti lafee dugdaa ta'anii waa'een kiisii isaanii, waa'een qabeenya isaanii, waa'een kabaja isaanii illee utuu iddootti hin kennini. Even qaamaan galanii haga waraana keessa galaniitti illee galanii uummata qabsaa jiran sanatti onnee horanii jijjiiramarra nuyi arginu kanaan hafuura nuyi har'a baafannu kanaan illee hammana sooshaal miidiyaatti illee konfiidensiidhaan ba'anii dubbanne illee eenyummaa keenya ibsachuudhaaf illee kan asiin dhugaan shoora guddaa kan taphatan jedhee kan hin yaaduni artistoota keenyadhaani. Baay'ee galatoomi dhugaa artistoonni keenya waa hedduu dungoo isaanii dungoo ofii isaatii gubatee naannoo ibsu sana jechuu artistoota keenya yeroo baay'ee isaan saba isaaniitiif jiraatanii gaafa isaan rakkatanii yookaan gara dullumaa irratti kadhataniif argina. Isa kana sabni keenya osoo hin dhiin ganamaan bariin bira haa dhaabbannu. Yeroo kamittuu namni dogongora hojjetuu danda'a. Artistiin yookaan weellisaan tokko weelluu isaa keessatti dogongora hojjetuu danda'a. Yaada keessatti innillee nama maleekaa miti argite namni dogongora hojjetuu danda'a. Yoo namni dogongora takkitti hojjete artistii sana yookaan weellisaa sana saba keessaa baasanii saree godhuun hin mul'ata. Sabni keenya isa kanallee dhaabuu qaba. Isa kana dhiisnee bu'aa ufafoo fi bu'aa kalee kanadhaa qofa osoo jidduu dhaabachuu hin qabnu. Jidduu dhaabatuu hin qabaannu. Ufafoo fi kalee fi boru laaluun barbaachisaadha. Sabni Oromoo akkuma beennu nama adhallee beeku, nama kaleellee beeku, nama borullee beeku waan ta'eef immoo nama keenya wal saaxiluu oduu dhiifne bareeda jedha. Kana kanumaan bira darbee mee amma haala yeroo gara diqqoo gara siyaasaa irraallee waan diqqoo waan keessa hirmaataa turteef waan keessa illee turteef hiriiraallee ba'aa turteef argee jira. Qeerrooniif qarreen hedduu karaa irratti harca'anii jiranii. Akkasumaan guddooleen keenyas hawwaleen keenya tanuufaallee irratti wareegamanii jiranii baroota waggoota 4-5 darban kana keessa kaayyoon sun galma ga'eera. Mee maal jetta kaayyoon sun? Egaa
Anis qarree ta'ee duraan akkuma si ibsetti qabsaa'aatidha kan barumsa illee barataa hojii keenya illee hojjetaa dhufnee kanas geenye qarree ta'ee gaaffii nan gaafadhe anaan ammayyaan jechuudha. Gaaffii tati gaafataa turte si deebi'eera wonaan jette anaaf hin deebine hin jedhaaniin. Egaa positively ilaalleetu very positive deemnee yoo ilaallee gaaffonni baay'een gradually adeemsa keessa deebi'a jennee yoo fudhanne inni waa biraati. Garuu gaaffiin qeerrooniif qarreen itti wareegamanii lubbuu isaanii itti dhabanii gaafatan gaaffii meejor ta'e lamallee woonsii kaasee abbaa biyyummaan Finfinnee kan Oromiyaa ta'uu qaba jennee gaaffii nuyi gaafanne or faayidaan addaa uummati Oromoo Finfinnee irraa argachuu qaba kan jenne egaa somehow kan deebi'een jiraaniin garuu guutummaa guuteetti deebi'eera onaan jette ani hin deebineedha deebiin kiyya anaaf gaaffii nan gaafadhe jechuudhaan akka nama tokkotti. Afaan Oromooillee afaan federaalaa ta'uu qaba jennee gaaffii gaafataa qabsaa'aadha kan nuyi turre. Afaan Oromoo afaan federaalaa miti yeroo ammaa durii ani hin beeku daa'imummaa keenyaa kaanii afaan Oromoo dubbataatidha kan guddanne. Ijoollota kiyyallee mana keessatti afaan Oromooti. Afaan duraa mother tongue isaanii kan ittiin afaan hiikkatanii ba'an afaan Oromooti. Afaan Oromoo ta'anii isa kaan barataa deemu malee. Amma garuu yeroo ammaa liivalloon afaan federaalaa ta'u miti. Afaan Oromooti sagalee ol kaasee dubbadhaa karaarra deemuun nan siqiqaaneen. Kanaaf gaaffiin deebi'eeraa jedhee yaadu. Jijjiiramni hin jiraa onaan jette jijjiiramni somehow hin jira. Jijjiiramni hin jira. Garuu gaaffiin qeerroof qarree deebi'eera onaan jette karaa kootiin hin deebineedhan jedhaan. Mee waa'ee jijjiiramni hin jira jettan biyya hin jiru waan ta'eef kaleeyyoon Oromoo inuma du'a. Adhallee inuma du'aa jira. Amma inumaayyuu taan caalaa du'aa jira. Jijjiiramni maal ababaa dhaabuuf ture moo jijjiiramni amma yeroo baay'ee hin jiraa jenna. Hin jiraan jijjiiramni siyaasaa warri siyaasaa biyya galuun sun jijjiiramaa jennu namoonni hidhaa bayanii yeroo sanaaf hin baane deebi'eetumatti dacha'e jechuudha manuma hidhaatti dacha'e. Jijjiiramni kun hin jira yoo jennu jijjiirama bifa kamiitu jirame bifa isaa malee bifuma isaa gabaabsina. Egaa dura akkuma deebiste durii alaala teenyeera annee namoota maqaa isaaniillee yoo dhoofne har'a ni dhabnaa inni ofirratti sodaataa deemnu har'a of biratti argineeni of cinaatti argineeni alaabaadhuma nuyi jaallannu sanallee qabannee hiriiraan bahuudhaaf faajjii sanaaf namni hin duune hin jiru nama hedduudha maatii isaa kan hin dhabne jira yaadu dhala Oromoo keessaa. Sana qabannee illee ba'uun keenya jijjiirama yaada garuu jijjiiramni inni fafaallee jira. Maalidha yeroo tokko baay'ee garaan na hammaata taa'ellee otuun deemullee otuun konkolaachisuullee karaa irratti gaafina bu'aa deemullee hin jira dhugaa dubbachuudhaaf. Yerootti gumaa nyaattus gumaa baaftus taatee yeroo argamtu hin jiraani. Maatima tokko keessaa ta'e kan gumaa baasus kan gumaa nyaatus. Kun immoo waan qaaniiti wafaati. Oromoon innaa Oromoodhaan du'u, Oromoon innaa Oromoo ajjeesu, Oromoon innaa Oromoo irratti ka'u arguu caalu wanti fafaa hin jiru. Baay'ee na qaanessa kun baay'ee daa'imnaa tokko caaluun illee yeroo darbe interview isaa argitee ta'u ta'e OMN irratti dhiyaate warra du'an sana wayya jedhee dhugaadha. Kana arguudha mannaayi otu tokkoosaa ani du'atu na baqate malee ani du'a baqadhees hin beeku. Du'atu na dhiise malee ani du'a sodaadhees hin beeku. Yeroo baay'ee innaa kan horaar sadee sanallee nu cinaattu madhatedha kan ijoollonni baay'ee nu biraa du'anii reenfarra tarkaanfannee kan nuyi galle. Yeroo baay'ee duuni naa barattoota taanee naa amboodhumatti illee kana barumsaa iskuulii irratti illee ijoolleen nu biraa du'aatidha kan du'anii jenneeni. Innaa duris hin jira garuu innamma duriin dubbatta bee abalutu du'e jettee dubbatta. Har'a garuu eenyutu ajjeesee eenyutu du'e maalii jettee dubbattaani yeroo itti qaanoftu irra jirtaaniin. So jijjiiramni inni fafaa kan hin jedhe isa kanadhaaniin. Bareeda jijjiiramni haga wayii inuma jira garuu jijjiirama kana qaama tokkotu gara butatee
kaayyoo isaa ofa fiixaan baafatuuf itti fayyadamee rajennee yaannaa ajjechaaniif gidiraan hidhaan nama keenyarraan dhaabanne wama mootummaan wayyaanee kalee godhisan godhu jira biltsiginnaan illee jijjiiramni dhugamaa alaabaa duri biyya ormaa baanee akka nama kun firri biraa fira argeetti reebbadhe akka kiyyatti jechuudha biyya fira irraa turtee argite tokkotti argite gaafa biyya daangaa ce'ee biyya keenya dhaqee alaabaa san argee akka hamaa akka nama firri jalaa badee fira san argetti reebbadhe jechuudha inni amma biyya jira kunillee galata qabsoo fi wareegama qarree fi qeerrootiin jijjiiramni kunuu dhufe jechuudha ammallee kun kanaan nafu obsi yeroo qabaa jijjiiramni kana caalullee dhufee gaafiin saba keenyaa hin deebi'a abdii jedhu qabna mee amma kanuma keessaa baheeti gara yeroo kana dhiyoo kana miidiyaa irratti wanta deddeemu tokkoon arginaa gama mootummaanis haa ta'u abbootii qabeenyaa Oromoo karaa adda addaatiin biizineesa keessaa baasuu karaa adda addaatiin qabeenya isaan horatanii jiran dhabsiisuu qabeenya isaanii harka alagaatti galchuu harka saba Oromootii baasanii galchuu hin mul'ata namoonni baay'een gidiraa isaan irra ga'e miidiyaa irratti baanii yoo ibsatanii hin argina isuma kana wal qabateeti abbaa duulaa Oromoo fi abbaa qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaas irratti wanti deemamaa jiru kuni maali akkamitti ilaaltu sabni Oromoo namni biyya akkamitti argaa jira namoonni tokko bayaniituma kan ragaa irra baanillee Oromooma isa kana maali haala maaltu deemamaa jira isa kana abbaa qabeenyaa isa atamma fakkeenya kana kasii kaasee fi atis biizineesii keessa seentee jirta tarii wanti kun boru sillee raqqabuu danda'a iddoo waan kana akkamiin ilaalta immoo ummanni biyyaa akkamiin ilaalaa jira waan kana egaa sabni Oromoo duratti illee sii kaasee tureera naa weedduu entertainmentii kanaan innaa deemne sponsaraaf illee gaafannu dura dhattee nama na dhagaa gurra illee naa kennaa itti biradha kan ol seentu Oromoon nama meeqa qaba qubaan lakkoofta Finfinnee kana keessa nama muraasadha sunuu qabeenya muraasa nama qabu qofaadha kan Finfinnee keessaa qabnooniin garuu we deserve nama hedduu qabaannee akka baay'ina keenyaatti homtuu wanti nuti irratti hin jiru hin baranna hin hojjenna inuma dhamaana akkuma namoota sakaanii garuu maalidha kan jiru durumaa kaasee Oromoo dha'uudha Oromoo biizinesa keessaa baasuun kuni durumaayyuu hin jiraaniin barumsa naani dura barsiisummaadhaan qaxaramee naan hojjechuudhaaf galu mana barumsaa daandii boruu jedhamuttidha kan hin galee tureyyuu so abbaa qabeenyaa mana barumsaa daandii boruu sana Dr. Likkisaa Dhinsaa jedhamu qaamaan sirriittidha kan hin beekun tureyyuu bara afaan Oromoo afaanicha sodaataa dubbattu keessatti mana barumsaa Finfinnee keessatti daandii boruu jedhanii hayyuun nu banan kuni Dr. Likkisaa namni jedhamu kuni haaluma kanaan kan dhaamanii biizinesa keessaa ba'anii amma baqatanii biyya ambaa kan jiraataa jiran. Engadda dhiyoo kanas illee mul'ina kaakaa nama jedhamu akkasuma dhaamee nama biizinesa keessaa ba'e argineetiin jirra. Har'a immoo eessattidha dhufanii obbo Dinquu Dayyaasittidhatu deemaa jira. Namni isa akkamiidha kan hubataa jiru bari Oromoo Ormiin dha'uun bari Oromoo Ormi immoo ofii keenya maal godhu walirratti nu kaasanii wal nu dhoofsisu. Silaa utuu silaa abbaan duulaa safuudha abbaan duulaa Oromoonii waa ilaaleeti abbaa duulaa godhee filate. Obbo Dinquu miti kan abbaa duulaa godhee filate musinaadhaan miti kan abbaa duulaa ta'ee dhaqee achirra ba'e saba Oromoota bakka buufate kana darbanii dhaqanii saba Oromoo irra tarkaanfatanii dhaqanii isa akkanatti tuquun iyyuu safuudha. Jammarumarraa dhooqaan kun safuu guddaadha kun aadaa keenyatu cabe nuyitu cabe kun waan qaaniiti.
Sila utuu namni dogoggoruu miti. Namni dogoggoruu mala. Yoo dogoggore garuu seerri hin jira. Uuduma karaa seeraatiin nu dhiisne karaa aadaatiin deemne abbaan gadaan jira. Sammalootutti muree kana. Abbaa gadaatitti muree jaarsoliin biyyaan jiranii wal gorsuun hin jiru. Sila uummanni keenyatu hubateeti otuu miidiyaa kan afaan Oromoo kan miidiyaa hedduun qabna marabbii fagalatu gaallee ta'uu baatu miidiyaan keenya jira. Miidiyaa keenya sanarratti otuu dhiyeessanii saba keenyaan gorsadhaa jedhanii garuu kan dhiyeesse achirratti ormadha. Ormi immoo maalidha kan barbaadu roondoma mataan keenya akka gadi cabu namaa gadi akka taanu akka lafa ilaalluudha kan barbaadaniin sanadha kan nutti deemaa jiru. Sabni Oromoo kana hubatee itti deemuu danda'uu qabaaniin akka nama tokkootti baay'ee tokkottidha kan natti maalidha kan jedhamu obbo Dinquun homaa waan biyya kanaaf godhellee hin qabani jedhaniillee amma achi lallaban irratti achirratti ga'uu jiraati karaa seeraatiin ilaalan. Karaa seeraatiin wanti itti deemamaa jirullee hin jiraaniin. Mana murtiitti utuu waan tokko karaa seeraatiin gaafatamaa otoo jiru innaa akkas ta'u bari abbaan seeraa sun bayaasdi ta'a bar isumayyuu seera karaa seeraatiin ijuma seeraatiin ijuma karaa kallattii sirriidhaan illee ilaalee murteessuuf kun wanni dha'u malee sahii wanjaladha kun wanni adeemsumti isaa haalli ittiin deemamaa jiru kuniyyuu waan naqaaniiti waan nasafuuti ani mootummaan akkamittiin akka ilaalaa jiru anaaf galaan jiru. Kun garuu akka saba tokkotti ani baay'een itti qaana. Silaa sirmaayyuu horannee abbaa qabeenyaa daddaballee qabaachuun innaa durooru isa qabnu ofirkaa baafnee raannee ormaan dhaabnee mataan keenya lafa ilaalu bara kanatti silaa kun ta'uun irra hin turre. Waan hedduu nama qaanessuudha. I'm sorry emotional ta'eera yoon ta'e garuu. Lakki sirrii kun waanuma emotionally nama godhullee. Dhugama kuni tooftaa mootummaati. Mootummaan warra darbaniillee abbootii qabeenyaa keenya dhabamsiisaa dhufanii wayyaaneenillee aga wayii toofta'anii dhabamsiisaa turanii kallattiin akka amma biltsiginnaan ittuma gadi bahe kanallee yoo hin taane kun akkumatuu jette oduu namni dogongorellee oduu abbaan qabeenyaa suni waan baasuu qabus baasuu baatee seeraa karaa seeraaniin karaa immoo barbaachisaa ta'een gaafatamuun oduu jiru dookimeentirii sobaa haati manaatiif abbaan manaa yaada garagaraa haasa'e ka sobaa sanuu miidiyaa alagaatiin nama keenya irratti duula bansiisuun namni keenya haga amma dammaqee hin jiru hirriba keessa jira jechuudha. Numaan nu muranii numaan nu ajjeesanii akkuma muka qottoo sana sibiilatti godhanii mukumaan muka muru sana numaan nu ciranii asiin nu ga'anii ammallee dhiisaa hin jiru namni keenya baratuu qabaa kana irraa maali dhaamsi an qabu dhugaa asirratti nama keenya yoo rakkoo qabaate abbaa gadaa qabna nama safuu qabna aadaan bullaa jaarsummaa beennaa araarfamee karaa sanii yoo maallaqallee walirraa qabaatan yoo namni sunis tarii biizineesa isaa karaa nama sanaa karaa hin taaneenis jalaa balleessee jiraate karaa seeraatiin deemanii oduu aadaa Oromootiin wal gaafatanii jedhaa baay'ee nama gaddisiisaa. Dinquun abbaa hiyyeessaati. Qabeenya Oromoon nama qabaataa dureessaa ofii osoo hin ta'in dureessaa Oromoo hundaa namni ofii duroomu baay'eetu jira. Ofii baay'ee waan fedhe godhatee legjerii mana bitatee makiinaa jajjabaa bitatee ofumaa ofii bashannanee maatii isaa bashannansiisee jiraatu argina. Dinquun akkasii miti hiyyeessota yeroo nama hiyyeessaa dhaqqabu nama du'aa kaasu yeroo argina. Du'aa waaqatu kaasaa garuu yeroo namni yaala dhabee rakkatee jedhu yeroo san nama yaalee namni fayyu argina. Namootuma rakkaan kanatutu harka isaati nyaatee isa nyaatutti jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Oromoon warillatti duuluu argitee ulee diinaa taanee nama keenya ittiin tumuu oduu dhiisnee jedha. Mee sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurraa garuu haga ammaa yaa waan yaannu hundaas keessatti sa'a gabaabduu tana keessatti dubbatuu hin dandeenyu
mee waan hafee fi dhaamsa qabdu saba keetiif dhaamsa dabarfatu barbaaddoo qabaatte carraa sii kennaa itti fufi. Ayyee ulfaadhu duraan dursee carraa kana naa kennu keetu hedduu singalateeffadhaayi. Maalidhaani sabni keenya kaleessa waggaa 2 waggaa 3 dura waggaa 4 dura maalidha kan godhaa turre namni tokko afaan Oromoon dubbata taanan direct maalidha toopikiin kee yaadi kee kaayyoon kee karoorri kee tokko waa tokko dubbattaaniin garuu har'a afaan Oromoo dubbatellee namni tokko Oromoo ta'uu isaallee obeettillee dhattee waa tokko akka garaa keetiin dubbatu tariyyoo waan baay'ee tolaa dubbattee maaltu sitti toleete dhamuu dandeessa. Yoo waanuma badaallee waanuma jikee argullee yoo dubbatte immoo ati mormitti maaliidha maqaa garaa garaatidha kan sii kennamuuniin. Maalidha kuni sabni keenya hirameera. Humni keenya addaan qoodameera. Garuu kun sirrii miti. Ormii akkuma duraanis siin jedhee Oromoon ormaa miti kan dha'u. Oromoon naa dha'uu barbaada maal godhu walii keenyaa fidanii walitti nu dha'u. Sun jiraachuu hin qabu. Sun ta'uus hin qabu. Sabni Oromoo akkuma kaleessaatti akkuma kaleessa waliin sagalee tokko jecha tokko fayyadamaa turre kaayyoo tokko qabnu turre sabni Oromoo ammallee qabsoon karaa tokko duwwaayii miti qabsoon hin qabsoofta qabsoo waa hedduutti qabsaa'uu qabna ganaa garuu qabsoon keenya kun kallattiinsaa kallattii tokkoon ta'uu qaba jedhee yaadaan sabni Oromoo tokko ta'uu qaban jedhaaniin yaada isa Orominu keessa lixeeraati addaan nu qooduudhaaf nutti fayyadamaa jiru namni isaa itti akkuma jette ribaa dammaqee maalidha kan irratti deemaa jiru ee'uudha kan kana nu godhaa jiru dhugumaan saba Oromooti dhugumaan kun kaayyoo saba Oromooti moo kaayyoo saba biraatidha innee utuu irratti barreera'annee kana sabni Oromoo utuu tokko ta'e akka kaleessaa san ka'een gaddaa san kan milkaa'uu dandeenye kan amma jirru kan irra ga'uu kan dandeenye or kan mootummaa duraanii kan kuffisee amma mootummaa afaan qawwee afaan meeshaa guddaa qabateeru harka isaa duwwaa dura dhaabatee kan duubatti deebisee tokkummaa keenyadhaani so Oromoon ammas tokko ta'ee harka wal qabatee deemuu qaba jedhee tan amanaani. Baay'ee ulfaadhu galatoomii dhaamsa bareedaa anillee dhaamsi kiyya guddaan kamati jette kana Oromoon tokkoomuu qaba yeroo kamuu tokkummaa ani diina irratti duuluu qabna malee walirratti duuluu haadhiifnu jedhaate maarree sagantaa keenyaa kanadhaa kanumaan goolamnaatis sagantaa kana irratti affeerraa keenya fudhattee nu dhiyaatu keetiif galatoomii ulfaadhu horii bulisiin jedha kanumaan nagayatti nu turisiin jenna dhaggeeffattootaa fi hordoftoota IF Digital Studio sagantaa keenya kan adde ammasuu qannaa waliin Oromiyaa Finfinnee irraa goone kanadhaa kanumaan xumurraa yeroo biraa haala biizineesaa irratti waliin haasa'uu dandeenya kanumaan nagaan nu turaa jenna. Akkamumaan dagattee waa dagattee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee maal jettere gaafa nu wal geenyu akkamumaan dagattee dachaane kaayeroon ga'een teenyu saba qoqqoodda ati eenyu nusi wallaallee ati eenyu shakkine shakki biyya qoqqoodda ati eenyu shakkine shakki asee gugguufta ati eenyu shakkine shakki atumti eenyu ati eenyu shakkine shakki ati eenyu shakkine shakki atumti eenyu ati eenyu shakkine shakki ati eenyu shakkine shakki shakkine shakki
fannise Oromoo abbaa lafaa saamsise hayyuu galaafate dargiin qeerroo wayyaanee biyyatti galchee Piiphiin sirna nafxanyaa nutti dhalche Ta'uu dhibbeennaanina ilmi gurrabbaa saangatu addanu hiruu yaalina isi warri seenaa hatu gaaddisa sabaaf dhaabbatu hin jallisin daandii haqaa yaa nama hambaatu irratu akka joobiraa fi raqaa akkam nagumaa jaallan koo bosona labuun naaf jettee argite dhibbuu fi rakkoo siif jirra sabaaf dhaabbatte ol jedhi baloo mee baloo baloo mee baloo baloo mee baloo 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 lammiin keesi waamu Oromoon keesi waamu Wallaggaa si waamu Gujiirraa si waamu Naqamtee si waamu Gimbiirraa si waamu